Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Biiftuu Foundation kan daawwachaa jirtan. Biiftuu Foundation qophii saaxilaa dabaati. Qophii saaxilaa dabaa keenya har'aatiin tapha ijoollee kan xiyyaaraan wal ari'an kana waan yeroo ammaa kana biyya keenya Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru wal bira qabne kan taajabnu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa kan isiniin jedhu Biiftuu Foundation irraan saaxilaa dabaati. Egaa dabni saaxiluu haala yeroo ammaa kana biyya keenya Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jirudha. Qaama 2-3-4tu wal ari'a biyya kana keessatti. Inni qaamni lama immoo wal ari'ees gonkuma kan wal dhaqqabuu hin dandeenye, wal waraanees kan wal injifachuu hin dandeenye, wal abaarees kan wal balleessuu hin dandeenye akka ta'een ibsuu barbaada. Qaamni lamaan kun waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa yeroo ammaa kana biyya bulchaa jirudha. Sababni qaamni kun wal ari'ee wal dhaqqabuu hin dandeenyeef, wal waraanee wal injifachuu hin dandeenyeef, wal abaaree wal balleessuu hin dandeenyeef sababa ilmaan abbaa tokko ta'aniifi. Oromiyaan kun hunduma isaaniitiifuu biyya tokko irraa ari'uu gonkuma hin danda'u kan jedhuun taajaba. Wal waraansi isaanii wal ariisaan isaanii wal ariisaa tasaa kan daa'imman viidiyoo kanarratti argaa jirtanidha. Xiyyaarri kun karaa kanaan jaarroota 100 osoo wal ari'e, waggaa miliyoona 1 hanga dhuma addunyaa kanaatti osoo wal ari'e gonkuma kan wal dhaqqabuu hin dandeenyedha. Wal waraansi ilmaan Oromoo lamaanii mootummaa biyya bulchaa jiruutii fi waraana bilisummaa Oromoos kana fakkaata jechuun hayyoonni siyaasaa hedduun xiinxala isaanii kaa'aniiti jiru. An viidiyoo kana namni Adaamarraa natti erge qoosaaf jechuudha. Daa'immanuma iddoo bashannanaa fidee tapsiisuu isaanitti agarsiisuuf. Garuu yoon taa'ee ilaaluu haala yeroo ammaa kana biyyi keenya Itoophiyaan keessa jirtu natti fakkaatuudhaan viidiyoo sagalee kana irratti waraabuun viidiyoo kana isiniif maxxanse. Dhugumatti jechuudha yaa ilmaan Oromoo ummanni. Yaa ilmaan Oromoo biyya keenya irratti wal waraanaa jirtan kan Oromiyaa fi Itoophiyaa dirree waraanaa gootan sababa waan isin godhaa jirtan kanaan ummanni Oromoo aarsaa hin malle kaffalaa jira. Kisaaraa diinagdee hin malle keessa galaa jira. Harcaatii lubbuu hin malle keessa seenaatii jira. Barbadaa'insa qabeenyaa hin malleetu uummata Oromoo irra gahaa jira. Kana hundaaf gaafatamaan isin ta'uu qaamni lachuu akka hubattan barbaanna. Ummanni Oromoo salaalee har'a booyaa jiru ji'a tokko dura qotiyoo wanjoon dhaabee, daa'imman beela dhaabee, sa'a gaadiin dhaabee, farda lugaamaan dhaabee isin kadhachaa ture. Garuu isin isaaniif hin awwaanne. Ummanni Oromoo miidhamee jira. Saba keessaniif jedha, Oromummaaf jedha, Oromiyaaf jedha lola kana dhaabaa jechuun anillee qooda kiyya isin gaafachuu barbaada. Nagaatti.